Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma oduu har'aarraa har'a dhageessanii hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa kan ta'e tokko Mishaa Cirri poolisii Oromiyaatiin dhabamsiifamuu isaatii kan dhagahamaa jiru. Egaa Mishaa Cirrii kana dura akka mana murtiitti akka mana hidhaatti hiikamu manni murtii wabiisaa akka eegamuuf yeroo lama murteessullee poolisiin garuu didee ture. Har'a ni kama jedhamee yeroo eegamutti maatiidhaan yeroo eegamaa jirutti poolisii Oromiyaatiin buutameera yookiin dhabamsiifameera kan jedhudha kan dhagahamaati jiru. Maatinoo maal beeka maal dhaga'e obboleessi isaa Qixxeessoo Cirrii na wajjin jira. Qixxeessoo akkam jirta? Galatoomne Dajanee akkam nagaa. Egaa akkuma nama dubbadhee Mishaa Cirrii obboleessi kee kan Minisootaatti jiraataa Minisootaa ta'edha. Yeroo ammaa kana poolisii Oromiyaatiin akka dhabamsiifamedha kan himamaatti jiru. Maatiin maal beekaa maal nutti himta? Dura maatiin gaafa bahaa jira amma hin bahaa jedhaniiti dhaqanii isa bakka inni bahusanii fuudhuu fi gaafa dhaqanii warri mana hidhaa eegu Mishaan as hin jiru baheera deemeera jedhan. Eessa deemee argitanii eenyutu fuudhee eenyu wajjin deemee nu maatiin nu ka fuudhee ni deemu jennaan hin beeknu deemaasi jedhaniin quban qabanii warra abukaatoo isaatittis bilbilanii himanii namni quba qabu hin turre karaa mootummaa Ameerikaatiin karaa embaasiitiin qunnamee yeroo maasan hatattamaa warri embaasii akka poolisiin Oromiyaa akkuma inni mana hidhaa balbalatti gabbahanii akka fuudhee gara hin beekamne deemeen nutti himan jechoo yeroo ammaan tanaa bakka kanarra jira jechoo hin beennu akka poolisiin fuudhe callaa karaa mootummaa Ameerikaatiin dhageenye. Egaa yeroo lama mana hidhaatii hin baha jedhamee wabiin mirga wabiisaa eegamee fi yeroo lama maallaqni yeroo adda addaatti kaffalame dhumarratti hin baha jedhamee yeroo eegamaa jirutti waan akkanaa yeroo mudatu walumaa galatti maatii keessatti miira akkamii uume? Kun yeroo jalqabaatiif miti ammoo kun ka guddisee irraa nama gaddisiisu harka sadii hin baha jedhameeti maatiin gammadee hin baha jedhee osoo eegu akka hin baane barre kadhumaa kanaa manni murtii olaanaan murtoo kennee irratti eegaa wabiin isaa eegamee poolisiinis tahee qaamni biraas mirga isaa mana hidhaa keessa ittisuu hin qabu kun seera biyyaatiin hin deemu jedhanii akka gadhiifamu tattamaan murtii dabarsanii sun kaleessa ture jechuudha. Kanaaf hadha ganamaa isa baasuuf gaafa deeman gaafa dhabanii amanuu hin dandeenye jechuudha. Kan hanga ammaallee waan tahaa ture sababa adda addaatiin kanaaf tahee saniif tahee jedhaan turre garuu ka hadhaa kuni wama jennu dhabne jechuudha. Sila akka maatitti kun yeroo sadaffaadha. Egaa har'a maatitti hin dabalama jettanii haalli itti eegaa turtan attamii. Mee keessattuu warri isaa haatiif abbaan Ameerikaadha jiru. Umuriidhanis xinnoo kana achi kutanii natti fakkaata. Miirri abbaaf maatii keessa jiru keessattuu kanaaf abbaa faadhaa maal fakkaata? Isaan rafanii jiranii eegaa turanii sa'aatii itti bahu hin beekamne yeroo biyyatti ganama asitti halkan qixxee ture. Yeroo sanirraa ta'aniituma telefoona biratti itti haasa'uuf eegaa turanii. Kadhumaa hennaa maatiin amma kunoo amma hin dandamaa amma koottaa fuudhaa gaafa jedhamu haati xiyyaas abbaan qiyyaas ta'aniiti telefoonaan isa dubbisuuf eegaa turanii gaafa maatiin deemee mana hidhaa gaheet mana hidhaa gaafa gahanii dhabaniin booda waan jedhan wallaalanii natti bilbilan jechuu booda ani maatitti himuu qaba ture san maatitti himee achumaan booda eessa akka buhee fi maaltu akka galee namni quba qabu hin turre jechuu yeroo sanitti sa'aatii tokkoof akkas haga isa barbaacha deemaniin booda eenyullee hin beeku maaltu ta'ee maaltu dhalatee eessa deemee eenyutu qabeeni deemee wanti quba qaban hin jiru. Yeroo darbe keessattuu haati keessanii yeroo baay'ee waan hin rafnee fi dhimma kana waan hordofanii fi sababa sanaatiin haalli nageenya isaaniitu iyyuu baay'ee sodaachisaa akka ta'edha kan natti himtee turte. Yeroo ammaa kana yeroo kana dhagaan immoo haala akkamii keessa jiru maaltu isaan mudataa yoo jettee yaadda? Diseelleetti haasa'uu hin dandeenye booyaa turte.
waan guddaallee osoo hin taane akka arguu hin dandeenye maal akka nu haasofnu iyyuu galuu fi hin dandeenye jechuudha. Maaliif isin qabeettu seerri jedhee hin bayaa waraqaan mallattaa'ee wanti barbaachisu kafalamee hin bayaan akka biyya seera qabutti hin bayaan beekama. Kana eegarti malee bakka bu'ee hin beennu eenyutu deemeeni eessa waan isii galu natti hin fakkaatu wanni akkana haala isiin beektu dundaan kuni waan yeroo duraatii fi qormaata akkanaa keessa maatiin kun darbaa jiru waan ta'eef kuni guddisee sitti ulfaatee jira yeroo ammaan tanaa namatti illee haasofuu hin dandeettu. Amma nutis kaleessa akka mana murtiiti waraqaa bahee arginee OMN irratti Facebook irratti mul'ata maxxansinee turre. Egaa poolisiin har'a hiikee boru akka riippoortii godhuudha kan poolisiitti manni murtii ajaja dabarse. Dhimma kana embaasiin Ameerikaa achi jirus waan hordofaa jiru natti fakkaata. Isarraa warri isinillee achirraa odeeffannoo kan argattan. Maal inni wanti isaan hojjetaa jiran akka Ameerikaatti embaasiin Ameerikaa lammiiwwan achi jiran gargaaruu irratti shoorri inni taphataa jiru maal inni? Kana amma ka gaafataa jirrullee warra embaasii callaa duuntaane warra bakka bu'oota kennallee yeroo haga yerootti waan ta'aa jiru itti himaa gaafa inni bahuuf ta'u gaafa wabiin isaa eegamu itti himaa isaanis odeeffannoon irraa sin eegu embaasii irraa illee eegu. Kan akka dhumaa addaa wanta kanatu tahee jedhee gaafa itti himu maal goonu maaltu tahaa jira jedhan. Amma maal inni ka tahaa jiru inni seeraan achitti qabamuuf tursiifamuu akka hin dandeenye eega barameen booda isa mana hidhaa tursiisuu fi kuni karaa duubaa hojii karaa duubaa jechuudha. Kanaaf ammaan tanaa warra bakka bu'oota kennaan wajjinillee warra mootummaa wajjinillee wanti haasaa jirru kan kaarfiin itti aanu maali? Maaltu gaafatamuu qaba? Maaltu godhamuu qabaa fi ammaan tana dhaamsee akka isaan illee argataa jirutti emergency warra embassy Itoophiyaa wajjini embassy Ameerikaa ka Itoophiyaa jiru wajjini walgahii emergency waamanii jiranii waan kana mari'achuu fi kun ammaan tana waan ta'ee tankaarfiin eessa darbaaf maaltu ta'a hin beekamu garuu waan akka salphatti ilaalamuu miti ammaan tanatti maaliif nama lammii biyya biraa tokko seera haa laalamu jettee gaafa hedduu kuni biyya kanatti osoo ta'ee unfair treatment waan jedhamu